السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفون جر جرتو كبجمتوتا خردفتوتا كين ورمن تابر اللي جر جرتو الشما سنين جدين جرا إيجا كبجمتوتا داوتوتا كيا أرلي فيديو هاروان وليت ديبني جر أكما سورة دورا كنرتي أرجتنيتي وانتي كوني جوجلي كيسان كيسا جراتي تانان ديرك أما كاتني سرفتو قبدني يجادا أني لالو قبدن إيميلا كيسان yeroo irraa yerootti fattashuu qabdanii jechuudha. Wanti kun namni waan kana isinii irratti ergate jechaadha. Namni kun iimeelii keessan isinii wajjin fayyadamaa jira. Parsantii 50% bilbila keessan keessa waan jiru hunda ni beeka. Hattan suuraa, viidiyoo, suuraa isaa hin taane namni sun bilbila keessan keessa taa'ee dhiquu danda'a jechuudha. Ani amma osoo bilbilaa hin taane kompiitaratu keessa jira jechuudha bilbila kiyya. Saudi Arabiyaa keessa jira namni kunillee jechuudha. Akkaataa itti beeytanii ofirraa keessaa baasuu dandeettan isinitti argisiisaa jechuudha. Ani obboleessi keessan. Eegaa kabajamtoota daawwattoota kiyya gara viidiyootti isin dabarsuun dura chaanaala kiyya kanaaf haarawaa namni taatanii jirtan sabskiraayibii gochuudhaan akkasuma mallattoon beelii fuuldura kanatti isinii baati. Wanti nuti viidiyoon asirratti barsiisu atattamatti nama dura akka isin bira gahu gochuudhaaf mallattoo beelii kanarra tuquudhaan barreeffama ol jedhu kan gubbaa kanarratti raayitii tana ol deebisuu hin dagatinaa isiniin jedha. Haala kanaan gurraachattee isiniif haa teettu. Viidiyoo kana ammoo laayikii gochuudhaan haa eegallu. Yaada komii qabdan ta'ees gaafii as koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Gara barnootichaatitti isin dabarsa. Na waliin turtii gaarii. يا ربي عنين بيني سمالي دريسان ديني أرجع خوانين بيني سمالي دريسان ديني أركا خيمالي ربي خو خبيرا كان الأيني ولاتي دوان خاسين آجاتو صونم بافني يا ربي عنين بيني سمالي دريسان ديني أرجع خوانين بيني سمالي دريسان ديني أركا خيمالي ربي خو خبيرا كايلي ولاتي دوران خاسي أجاتو سونم بافني. Egaa daawwattoota kiyyaa erga gara barnootichaatti isin dabarsee kallattimaan eessa dhaqxanii jiimeelii keessan keessa dhaqxanii jechuudha. Jiimeel keessa yeroo seentaniitiin hin jettan afwan ani duuba deebi'a. Jiimeelii keessa gaafa dhaqxan haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Ergasii kallattimaan porofaayilii keessan kanarra dhawattu jechaadha. Porofaayilii irra gaafa dhawattan Google account isiniin jedha. Google account irra dhawatuudhaan kallattimaan gara waan kana sirreessuutitti ceenaa jechuudha. Haala kanaan mata dureewwan kanneen isinii fida jechaadha. Mata dureewwan kanneen keessaa akkana ofuudhaan security jala dhuftu jechaadha. Security irratti gaafa dhawattanii jettan as keessaa akkana ol ofuudhaan oluma ooftanii wanti kun asitti argamaa jechuudha. Kino namni kun amma icciitii ani bilbila irraa qabu guutuun guututti arguu danda'a jechuudha. Parsantii 100 keessaa 50 namni kun waan an hojjedhuu fi waan ani iimeela kiyyarratti dalagaa jiru hunda ni beekaa jechuudha. Amma osoo bilbilaa hin taane koompitara na wajjin fayyadamu jira. Kinoo akkuma argitan koompitaraa jechuudha kan na wajjin fayyadamutti jiru. Inni gubbarraa kan kooti Redmiin kiyyaa jechuudha. Jaalaksiin itti aanullee kiyya kunoo jaalaksiin sadiin kun kiyyaa jechuudha. Mee haala kamiin akka itti ofirraa baaftan isinitti argisiisaa jechaadha. Haala kanaan yoo bilbila hedduudhaan isinii wajjin fayyadamu jiraatanillee jechuudha. Asumarratti akkatti gattarreessee isinii fidaa jechuudha. Akkanumatti gattarreessee bilbila kana guututti isinii fidaa jechuudha. Gaafa inni haala kanaan isinii fide maal gootanii manage all device kan jettu kanarra dhooyitan. Gaafas haala kanaan achi isin dabarsaa jechaadha. Akkaataa neetworkii keessaniitiin isin dabarsaa jechaadha. Haala kanaa walitti qabee isinii fidaa jechuudha. Waan isin wajjin fayyadamaa jiru amma kan raayitii itti naa kenne kun bilbila kiyya jechaadha. Inni kun kiyyaa jechuudha raayitii qaba. Sanaan ala kun hundi jechaadha. Fakkeenya kun kiyyuma hundi isaatu jechaadha. Akkana ol ofuudhaan as jalatti argattu. Isa hatticha as jalatti argitu jechaadha. Hattuun kunoo kana as taa'aa jechaadha. Mataa feekii godhee as jala taa'aa jechuudha. Akkamitti kana nyaachuuf namni deema sila. As jala kataa'u kana erga inni haala kanaan isinii fide maal gootanii
bilbiluma san irra gadhooytan homa kanarra as kas raayitii jalaa kana laalaa isin kan raayitii jalaa kana koompitara kanarratti gadhooytan gaafa irra gadhooytan ammas achi isin dabarsaa jechuudha keessaa baasuu feetaa isin jedha asirratti dhooytan saayin bakka jettu tanarratti dhooytanii jechuudha ergasii maal gootan haala kanaan isinii fida ammas kanarra dhooytan ka fuulduraa kana sana booda okay jettaniin okay gaafa jettaniin keessaa bahaa jechuudha. Bilbila kiyya keessaa amma kompiitarri sun kallattimatti gubatee jira. Reefu gurraachaa jechuudha. Amma immoo daalachatee jira jechuudha. Okay. Nama kana haala kanaan as keessaa baase jettanii hin dhiiftan jechuudha. Amma kiyya bahee jira kinoo akkuma argitan asii badee jira jechuudha. Bakka duraatitti yeroo deebi'u kinoo baafatee jira jechaadha baase keessaa hatticha sana. Okay, erga inni haala kanaan isinii ofirraa baaftanii jettanii akkam godhuu qabdan. Dirqama akka namni kun deebi'ee isinii wajjin hin fayyadamne gochuudhaaf iimeela keessan paaswordii isaa jijjiiratuu qabdu jechaadha. Iimeela keessan kana paaswordii isaa laazima daruuri amma jijjiiruu qabdanii jechuudha. Kanaafuu akkaataa iimeela paaswordii jijjiiratan isinitti argisiisaa jechuudha. Erga haala kanaan inni fidee maal gootanii erga namicha sana of keessaa baaftanii jettanii as ooftan kinoo professional info bakka jettu kanarra dhawatuudhaan gara paaswordii keessan jijjiiruutti deemtu jechaadha. Achirra gaafa dhawattan haala kanaan isinii fidaa jechaadha. Oluma ooftanii paaswordii bakka jedhu barbaadattan paaswordii kinoo asitti isinii baasaa jechaadha. Paaswordii jedhee as isinii fidaa irra dhawattan. Sana booda maal gootanii akkaataa neetworkii keessaniitiin gara paaswordii sanaatti isin dabarsaa jechuudha. Obsaan eeggattan. Ergasii maal gootanii asirratti paaswordii iimeela kanaa itti guuttanii jechuudha. Hin beeku jechuun dandeessan gaa iimeela fayyadamtan hunda paaswordii isaanii beektan jedheetii yaada. Ergasii haala kanaan itti fayyadamtu jechaadha. Iimeela paaswordii itti guuttanii iimeela paaswordii erga itti guuttanii neekistii fayyadamuudhaan gara fuula duraatti deemnaa jechuudha. Neekistii goonee gara fuula itti aanutti nu dabarsaa jechaadha. Haala kanaan asirra nuu fida. Amma paaswordii duraa sana hunda irraa jijjiiratuun dirqama kiyyaa jechuudha. Kanaaf akka namni sun natti hin deebineef paaswordii jalaa jijjiiraa jechuudha. Isinis haala kanaan jalaa jijjiirattan. Isinitti argisiisaa deemaa jira waan ta'eef. Erga inni sarara kana lamaan isinii baasee paaswordii keessan asirratti amma haarawaa jijjiiruuf deemtan sana itti guuttanii jechuudha. Isiniif gala jedheetii yaada. Amma paaswordii jalaa jijjiirutti jira jechuudhaan. Ayyee. Haala kanaan barreessitu. Kan jalaatti illee akkuma ka gubbaa barreessitan sanitti barreessitanii jechuudha. Akkuma kan gubbarraa barreessitanitti kan jalaallee barreessituu jechaadha. Okay. Kan jalaattis gattarra haaluma saniin qubee takka osoo walirraa hin dogongorre jechuudha. Haala kanaan barreessitanii sana booda maal gootanii change password kan jedhu kanarra dhooytan. Sana booda paaswordiin keessan kallattiimaan jijjiiramaa jechuudha. Sana booda okay change password jedha okay irra dhooytan. Sana booda haala kanaan isinii fidaa get started kan jedhu kana dhooytanii haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Kana booda paaswordiiwwan keessan hundi hidhamee jechaadha. Security check up jedhee jira. Securitiin kee hidhamannaan paaswordiin kan kee qulfii godhatee jira jechuudha. Haala kanaan paaswordii keessan jalaa jijjiiratuu dandeettu jechaadha hatticha sana. Akkasitti of keessaa baaftanii isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaa obboleeyyan chaanaala kanaaf ammas haarawaa taata yoo jiraattan sabiskiraayibii gochuudhaan yaada qabdan ammoo gara koomentiitiin naaf barreessaa isiniin jecha viidiyoolee isin darbe argatuudhaaf profaayilii kiyya argadhuudhaan akkasuma jala seentanii jechuudha. As jala seenuudhaan viidiyoo jalatti illee ni argattu isiniin jedha. Barnoota hedduu achi jala jira. Gara pileeylistii illee deemuudhaan pileeylistii jalatti mata dureewwan asitti argaman keessaa pileeylistii jalallee haala kanaa walitti qabee isiniif kaa'ee jira jechaadha.
Kanaaf as keessaa waan an barsiisee argachuu dandeettu isiniin jedha. Waan haga ammaatitti na hordoftaniif galatoomaa. Horaa bulaa dheebana. Nagayaan turaa. Baay baay. يا ربي عنين بين سمال دريسان دينه أرجع خو عنين بين سمال دريسان دينه أركا خيمال ربي خو خبيرا كان الأينه ولاتي دران خاسين آجاتو صونم بافنه يا ربي عنين بين سمال دريسان دينه أرجع خو عنين بين سمال دريسان دينه أركا خيمال ربي خبيرا كاينه ولاتي دوران خاسين اجاتو سونم بافنه جيرون قدران قرانا توكو هركان ايمان قلمي دو ربي قلمي سيساني